دي أيان أما إيش أتلا قد يومنا جته نونجر جاتني سرقي قدرات فاجر كيسما قدرات بارات رفوكنا حمزة جال سنقول أجرك قلبي تكسرقي عشتي تي حمزة كنا أولله يوفي تلاكوتا كامي كورانديتا ilmo rizqi rabbi guddatti yoo amma deette gizee daa'imni agatti ittiin guguddattu akka seenaa kanatti talnaannaatu qabi ati suuraa ka'uu fiidha seenaan suuraa ka'uu fiidha suuraa ka'uu fiidha caffara jira maali jira sargiin taatu kafee masoota gurguddaa Nasruddin tokko Anasliin deeggara jedha. yaa deeggara argatteetta. Mucayyoon takka maqaan jara ol taree haati seenaa ibiddatti oofaa jirti nurraa qabadhu rabbi jedhi jaaltee naan jette koomentiitti maqaa isii hin dubbifne. Rakkoo miti. Kanaaf amma maaliif nutti jarjaruun barbaachisaree ati nuun ofisu xiqqoo. Obsaan jirru nuti nu amma fakkeenyaaf amma duraan ijoollee nu kaayiroo keessan turre. Erga firooniif seenaan dhalatanii booda bismillahi maashaallah ijoolleen kun bakka fandishuma taate maashaallah tabaarakallah. Nuti bar fakkeenya taane dabarsine ammallee rikoordii cabsuu qabna. Ashitti famdaa miira keessan galtanii an sababa sargi keessanii jaartii dheeroo ogaa raazila tettee kolfiti abbo gadheen. Ayinat jaartal jaatiin uummata onneen qabne. Inni guutaa fi jaartal jaatiin miira keessaa galanii ofirraa qubna. Abaaboo sagalnaa kenna. Waa ilmoo kanatti yaadaa bula. Isiin illee ma jalqabaa sanaan haa of qopheessitee haa. Inni sagal. Guutuu kaatanii jabaadha takkaafe lamaaf guutaa takkaafe. Karbaanota mana siifii dhabu mana yaalaatti deetta didani. Rakkoon qawlaala nuti miilumaan deddeemannaa dubartiin ulfii deddeemuun dirqama mana keessa bakkee deddeemuu qabdi waan mana teessuuf hin qabdu maaliif teessi maal fayyaan kan rabbeeti. Achitti famzallee namni kumaa dhibba afurii kun dhagaatanii akka sargii isaanii nuti dhahinee tajaajilannaa hin fedha. Miira keessa gara osoo hin jiru dida ta'aniitu mokol. An sababaa jara bultiin tiyya mana diigamtu jaartii tiyyaa waloon argitanii Oromoo. Argitanii dalagaa intarneetii saniitiif gurbaa keessanii. Ati as maaliif sargi jiraate jettee ilmoo dhiiftaan jirruu kan wal fuudhaa jiran bultii horachuuf bultiidhaan booda ilmoo argachuuf hin dogongoraa bara akkamitti sii kennu. Hireen qabbanaa inaan jedhaarti hiree atillee dabaladhu ilmoo durbaa tokko Kanaadaan fi Ameerikaan nu tasaakkaan jiru ilmoo keenyatti gadi teenya. Wallahi firan qabnu innee waa intin hin jennu ilmoo keenya arganna. Jennu? Ati dubbii qabdi jedhu. Maal nyaattee ate? Maal tokko taafamii bare? Matu kita kati dafaro. Ana kun kaasee obboleessa barbaadde. Shittaa malee. Shittoo godhatte? Shittoon godhatee lamaachi abifti. Shittoo godhatte jette waan siyaasoo si tokkotti. Wallaahi homaan godhanne. Godhattee jirtiimi? Kompiliinkii kuma lamaa dhibba shan irratti dhaabdanii firee ijoollee haadhataan dhaqqabdee kun osoo isin teettan. Hawwi jirta? Doktorri yaaddee bakka rafeen bulu. Dhiirri biyya Arabaa kun bara dubartii waa'ee da'umsaatti taasifte taanan achuma mataa hidhataan. Amma mataan na dhukkubaara. Fuullu nama shaaworii bishaan daakaa olee deebi'eesi fakkaata. Yaaddeen? Bexaam yaataaf si balikko. Kuwwi jettan malee. Biyyumatti dubartiin gaafa ulfataate achumaan dhiirri kalaas akkanadha bar yoo isinitti dubbattullee yoo isin maali akkanuma bakka. Achumaan jijjiiramtu maal akka ta'e Allahu aalam. Kan Arabaa garuu mabruuk jedhanii manatti sapiraayiz godhanii maal jedhanii waan akkanaan barsiiftan isin dhiira keessan. Bakka ajandaa kanarraa jijjiiri habiibti mataan isin dalagu. jalqabe kalaas uumamaa bar irra laalina dhiirri kan keenya akkasuma. Wallaa dhiirri kan keenya akkasuma irra laalina. Inki bikkaan jedhu bakka akkanuma akkanaan argitanii mee? Jireenyi gaazii natti dha'e biyya ormaa kana keessatti gubataa akka ittiin gubadhu anaaf rabbii kiyya beeka. Inumaayyuu ati ilmoo naa daddabarta. Tanuma rabbi na haa gubu.
Happy gora. Maboda sittin dhufu natti dhufin atii fi seenaan yoo feetane bira haa dhuftu yoo feetane bira haa dhuftu maftuwaanoo I am seenaaf dad atillee haadha seenatti anillee abbaa seenatti maftuwaanoo sigalee kakkanarraa hafeen ciki tokko walitti hin qabnu anaafatti walta kabaabarree mana tokko keessa seenaa takkitti nu guddifan. Nuti shakkeera. Kan karaa jiru hore. Meeqoo seera dubbiin dhufe maali? Beeksisa deema. Naanuma dubartiidhaan inni seenallee waa'ee beeksisa karaa jiraayyuu. Torban kana dahuu qabdaa eegaa torban makan. Karaa miilaan deemaa jira moo xiyyaara moo konkolaataan deemaa? Laa xiyyaaraan deema konkolaataan maal godhaan maal barahaa keessa maal godha wayya maama. Allah. Eessa deemaa? Ila sasii bilbilaan itti kaasee. Okay. Irraan kaasa. Fixanii? Ganaa mallee bilbilee bara. Baabaa yaaddee bara obboleessi kan kee karaa jira jennaan. Taappii waraqas. Koppiliin kibxaaf taappii na jajjabeessa. Tawa qabuute lama naqattu. Kun alfooman. TikTok irra dhufnee boonyee sii mannaa bakka nu qofata jandaan ta'een waan ta'eef. Harka ijoolleen akka waan ofii na wajjin guddiftuu yaa rabbi dhugaa godhi jettuu nan aarsu koomintii kan jiraa jiru. Yaa rabbi dhugaa godhi. Dhugaa godhi. Uummanni na hordofu kun rakkinnu bakiyya arguu barbaada. Abaaboo afur na kennaa. Yaa rabbi dhugaa godhi jettii. Ilillee afur kennaa mee gatan. Inda qabdanii katanii. Subhanallah. Namni du'aa badhaadhaan guutuu. Naa kenna isiniin jedhu naan kennitanii yaa rabbi dhugaa godhi ilmoo kentanii duutanii. Yaa rabbi dhugaa godhi seenaaf obboleessa kennii. Hin jiraa bar. Makkii koo eessa badde makkii haati? Dabili. Waa'ee inni asli. Bakka argitanii bar. Kennaa rabbiin kennee bar dhiira Oromooti dubartii yoo ilmoon nan argadha yookaan kanuma gaafa kaanitu ilmoon dhalattee waggaa geesse ilmoo koo malee ijji lafa nan argu jedhan kan yoo dubartiin ulfataate yookaan ilmoon mana keessaa baabaa hin jalqabin akkuma kana sukkaaraman xabiidha wamaa irra laalina. Sumayyaa galatoomi ulfaadha. Dubartiin deeggartuu arganne amma. Xabii maa rakkoon hin jiru. Hirrifatiina. Rabbi siifa kennu hawwii qofaa miti hojiirra oolchi. Erga maal arguudha? Mee soba haadha muslim kan amma mucaan bar mee lafatti haa kufu mee akkasaa ta'u mucaan maaliif kufaate maaliif kufee jedhu ka gaafa ijoolleen takka intini jette. Garuu gaafa duraa maashaallah. Erga haadha jette. Hundumaa fakkiin waan amma nan qoosaa ramma gaafa Ameerikaa deemutti amma. Laan yaadan jijjiirre maraatte. Yaa Ameerikaa tane Ameerikaatti rakkoon qabu. Dhiira siifa kennu amina aminee dhiiras dirba. Ameerikaatti rakkoon qabu. Baga yaada jijjiirte. Dhiira Oromoo.